Madaamiin ishee qabamtee seera jala ooltee jirti. Maallaqaanis adabamanii jiru jechuudha. Maallaqa riyaala Saudi Arabiyaa 20,000 adabbii jala oolanii jiru. Nama 3 hidhaatti galanii jiru. Shifeerii fi madaamiin 2 warra isheetiin lafarra gootota wajjiniin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf imbaasiin Saudi Arabiyaa Jiddaa Qonsilaa fi Riyaad warri jiran seenaa ajaa'ibaa hojjetanii jiru jechuudha. Kana booda eenyuyyuu gadi baasee isin goototee callisee mana isaa keessan taa'u jechuudha. Biyya seeraati jechuudha. Yoo jarri keenya imbaasiin keenya haala kanaan immanii hojii hojjetan jarri eenyuufuu haqa namaa hin dhoksani. Dhugaa dubbachuuf haqa namaa namni dhoksu hin jiru jechuudha. Dhugaa argattee jirti. Obboleettiin kun ofiishee baatee miidiyaa irratti dubbattee jirti. Xaaxiq miidiyaas asumaan galatoomi jedhaa isiniin jedha. Nagaan isiniifaa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo ajaa'ibaa isinii fidee dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaan dura viidiyoo kana gaafan arge onnee kiyya kanatu na buruqe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliif yoo jettani biyya nama fira of biraan qabne, biyya haadha of biraan qabne, biyya obboleessa obboleetti, biyya ollaa of biraan qabnetti yeroo gadi baaste akka sareetti lafarra nama goototte kan akka sareetti nama ergatte nama doorsistu gola keessatti kushinaa keessatti hafeetu sanuu gadi baaste shaaree bakkeetti meedaatti gadi baaste lafarra nama goototuun shi tuffii hangamii maal abbaa ishee fiddi biyya kooti. Manni mana kooti, makiinaan makiinaa kooti, anatu humna qaba, anatu maallaqa qaba jette jechuudha. Garuu Waaqayyo Rabbiin nama gargaara, haajaa namaa deebisa jechuudha. Obboleettii kana egaa akkuma argitan miidiyaa irratti jechuudha. Namni isheen agarriin jirtanii tiktookii namni fayyadamu viidiyoo obboleettii kana yoo afaan Oromoon isiniidha galuudha baatellee afaan Amaaraatiin isinii galuu baatellee namoonni tokko afaan Oromoon hiikanii dubbatanii namoonni tokko immoo akkasumatti diiwut godhanii gaddanii kan dhiisan tu jira ture. Obboleettiin kun maal seetanii kan Saudi Arabiyaa dhufte magaala Jiddaa keessatti kan dhufte ji'a 2 erga dhufte biyyarraa kan dhufte ji'a 2 nama afaan hin beekne nama dubbatate waa tokko hiikuu hin dandeenyedha jechuudha. Ji'uma 2 kana keessatti mana madaamii galte akkuma keenya hojii ishee eegalte hojjetachaa otoo jirtuuti. Madaamiin dararaa hedduu irra geessiste gadi baatee himachuu hin dandeessu, bilbilaan qabdu oom tokko gochuu akka hin dandeenye Amaariffaadhaan himachaa jirti jechuudha. Baay'een keessa xaaxiq miidiyaa isa jedhurraa dhaggeeffachuu dandeessu Amaariffaa isaatiin jechuudha. Ijoolleen tokkos immoo Oromiffatti hiikanii tiktookii viidiyoo irratti hojjechaa jiru. Inna maal taate ji'a oliidha erga viidiyoon kun mul'ate jechuudha. Viidiyoo kana iddoo mana geessaniyyuu hin beeku makiinaa yaabba'u naan jennaani ka'eetiin bakkee keessa baqachuutti fiigee jette isheen. Bakkee keessa gaafan baqachuutti ani fiiguun na duukaa fiiganii makiinaan na duukaa fiiganii na qabatan jette. Na qabatanii nama 3dha isaan. Nama 3 ta'aniitu nama 3 tokko shufeeriidha. Shufeeriin makiinaa keessa jira. Dubartoonni 2 immoo akka seera biyya kanaatti dhiirri dubartii yoo akka kanatti harkaan qabee dhorkaadha jechuudha. Dubartii dhiirri harkaa yoo qabee akka seerittiitti jechuudha. Seera ajjechaa namatti fide jechuudha. Dhiirri harkaan hin qabu waan ta'eef dhiirri shufeeriidha makiinaa keessa taa'aa jira. Dubartoonni 2 kun immoo humna qabna jedhaniit lafatti ishee gombisaniit akka kanatti makiinaa bananii kaahanii makiinaa keessa giddiidhaan cuqqaalanii kaa'uuf isheen immoo bakka nageessa waan hin beekneef ta'e washkat of godheetiin isaan achitti na reebaan na dararaa waan hunda na gochaa makiinaa keessa na liccisiisanii isaan booda makiinaa keessa erga liccisiisaniiti humnaan qabdu waan ta'eefi otuma miidiyaa irratti argitanii jirtu taalgaa maaliin qabamte beektu mucayyoon kuni dararaan irra ga'aa jira. Lammii Itoophiyaati yeroo iyyitu afaan Amaariffaatiin iyyiti jechuudha. Sagaleen namarratti as fida waan ta'eefi hin eeyyamu yuutuubiin dararaa akka kana yeroo namni dararamu yuutuubii irratti yoo fidde namaan eeyyamu. Waan akka kanaa jechuudha. Kanaaf afaan isheetii naatee jettee iyyiti jechuudha. Yaa haadha koo jetteetu iyyiti yeroo isheen iyyitu jechuudha. Taalgaa sana nama naannaa sana jirutu fooqiirraa jechuudha. Fooqiirra dhaabbatee viidiyoo waraabe jechuudha. Viidiyoo waraabanii isaaniin agarre akka viidiyoo waraabamaa jiran bakkee jiru shaaree kaameraan bakka adda addaa jiru amma ni beektu baay'een keessan. Inna taalgaa makiinaa irratti zoom godhan jechuudha. Taalgaa makiinaa sanaa
na zoom yeroo godhanii taalgaan makiinaa guutummaa guutuutti mul'ate yerichuma poolisiitti amalakkatame jechuudha. Garuu amalakkatamu seera jala oolee imbaasiin kana barbaaduu qabna kan jedhuun taalgaa sanaan qabate jechuudha. Taalgaa sanaan qabatamee barbaadame kunoo guyyaa kaleessaa jechuudha. Miidiyaa irratti as baasanii imbaasiin Saawud Arabiyaa Riyaadiifiin Jiddaa qoonsilaa waliin ta'anii jechuudha. Obboleettii kana mana isheen jirtu bakka isheen jirtu dhaqanii gagam goona harkatti qaban jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na gammachiise ani akka kootti jechuudha. Saba kamiyyuu yoo ta'e nama kamiyyuu yoo ta'e dhugaa Waaqayyo gaafa lubbuun namaa oolu keessattuu biyya ormaa keessatti haati keenya yeroo nuti amma kana dararamnu gaafa argitu dhugaa dubbachuuf onnee isheetu buruqa jechuudha. Arguun barbaaddu haati keenya. Nu amma kana gadi bahee sanuu hamma namaa ijjinu irratti sanuu gadi baane hanga kana dararamnu arguu hin feetu jechuudha. Akkasittiin Waaqayyo immoo dhugaa namaa hin dhoksu jechuudha. Dhugaan namaa turti bulti malee hin baati. Isheen itti yaanne dhugaan koo baa jettee yaanne ture. Akkuma lafarratti akkuma mana keessa dararamte bakkeettis dararamte ofitti gadditee turte jechuudha. Immoo gargaarsa Rabbii fi Waaqayyootiin immoo taalgaa kanaan imbaasii wal gargaarii irratti ka'ee hojjetee jechuudha. Jara kana qabe harkatti qabee jara kana to'annoo jala oolche jechuudha. To'annoo jala oolchanii sababa isaan bakkeetti baasaniitiin ilma namaa otoo seerri jiru otoo waan adda addaa tooftaan adda addaa karaan adda addaa jiruuti tuffii haga kana akkamitti gadi baasanii ilma namaa mirga namaa eeguudha baatanii akkasitti karaa irratti gangashanii ajjeesuuf moo eessa geessuuf maal akka gochuuf ka'anii hin beeknu nuti jedhee imbaasiin irratti ka'ee kissii irratti kaase erga kasasaniiti. Madaamii sana wajjiniin nama 3 hidhanii jiru jechuudha. Namni 3 hidhamee jira. Namni biyya kana hin adabamuun seenaa ni adabama dhugaa Waaqayyo ni adabama. Nama baay'eetu adabama jechuudha. Garuu akka tokko miidiyaa irratti hin ba'uu malee jechuudha. Kunoo amma riyaala gatii isheen gadi baastee reebdee gatii isheen gadi baastee dararaa hamma kana fuula kaameraa duratti haga kana goote riyaala Saawud Arabiyaa 20 qixaatii yookiin immoo adabbii madaamii harkaa qacigoona fuudhanii obboleettii kana harka gashanii jiru jechuudha. Obboleettii kana immoo ofitti fudhatanii amma Makkaa jirti jechuudha. Makkaa harka Habashaa keessa jirti jechuudha. Xiqiit qen bu'aalaa jechuun yaani guyyaa muraasa booda gara biyya isheetti nagaan 20 riyaala ishee baattee galti jechuudha. Qaama ishee guutuu fayyaa isheetiin jechuudha. Keessattuu hojiin akka kana baay'ee nama boosa. Hojiin akka kana otoo akka kanaan itti fufee baay'ee tokko jechuudha namatti tola. Jarri kun siraa otuma mana keessatti qofa dararanii dhiisaniiru ta'eeti obboleettiin kun dhugaasin argattu ji'a 2 keessatti nama jechuun ji'a 2 keessatti duudaa wajjin tokkodha. Nama duudaa beektu miti duudaa hin dhageenye duudaa dubbachuu hin dandeenye wajjin tokkodha jechuudha. Namni tokko afaan namaa hojii namaa adda baafachuu nama hin beekne mucaan kuni nama xiqqishuudha sanuu tokkoffaa xiqqishuudha lammaffaa nama afaan hin beeknedha himachuu hin dandeenye afaan isheetiin garuu seeratti dhiyaatte kun afaan isheedhaan dhaqaa aggeeffadha baay'een keessan Amaariffaa waan dhageessan natti fakkaata ani dhugaa dubbachuuf Amaariffaanan dhagaa garuu itti dubbachuun na dhiba afaan kootu hidhamaa nan dubbisaa nan dhaggeeffadha garuu dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf baay'een keessanillee akkuma koo ta'uu dandeessu kan dhageessan jiraachuu ni dandeessu kan dhageenye warri isiniin galle immoo seeraan dhaggeeffadha jechuudha. Baay'ee tokko kan namatti tolu kan nama gammachiisudha. Lubbuun nama kamiitu lubbuun nama tokko gaafa ooltu hanga lubbuun nama meeqaa oolee darbee immoo seerri aga kanaa ni jira siraa biyya kana keessa kan jedhee hamilee sitti horuu si gammachiisudha. Gaafa dhugaa qabaattu dhugaan kee akka kanatti namaa ba'a jechuudha. Waaqayyo galataa argatu baay'ee tokko akkasumallee xaaxiq miidiyaa kan miidiyaa irratti baasee obboleettii kana akka isheen miidiyaan kun irratti saraca'ame miidiyaa irratti akka sheer ta'amu godhe xaaxiq miidiyaatti galataa argatu nagaa ta'a.